رافي برولي عبدين كي يسمع يا ربي قلنها يويا 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 أهلا وسهلا أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديادا أكم جرتن جرتو بقنا جان لفتني نوفساكتك نوفساكتك هاي مستر علي دخل سنسين أركان جرا ويلكم نجام بقى لفتني لهذا أول دبرتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دچاني جرا الرواي أجتشا هرجع خيس ديما جرتو في نانو أدرت اللي ديما جرتو أنا رادو بنا يوتنا واي ركو ورين برتسجنا أنتوني نما أكم ولك أبتة أوروموتنان جيل شجتة أوروموتن أجيسيتي وناقول التة نموت إسين qualify godhattee ergama nafxanyaa guutuudhaaf yookaan ergaa nafxanyaa bakkaan gahuudhaaf karoora Daani'el Kibiret bakkaan gahuudhaaf warra isiin akka mishinatti qabattee deemaa jirtu warra isiin dubbataa jirtu warroota rakkina qaban ummata hedduu kana irraa dubbadheen ture jechuudha. Amma maaltu deemaa jira biyya keessa? Dheengadda obboleessa keenya Muhammad Amin qalanii waraabessaaf darban. Arramo Khabira Jabir Umar Diredwati gurba daldala gurba nagadatu nama maalaq qabu isa kanallee Diredwati ajjeesan jechuudha. Yoomi khuni khaleedha. Ajjeechaan tuni maaliif Oromoo tana jiilchanii mataa gaccabsuuf immoo Oromoon tun akka isiin mataa ol qabattee lammada qabsoon goonee fi ni milkooyna ja'anii ummata mataan sammuun irrate akka tana kana faachu. Namoota akka tanakaa warra xiqqeenyarraa rakkina sammuu qaban warra warshaan arrabaa oomishte warshaa arrabaa ogaan jiru isinii gala. Warshaa arrabaa jechuun biyya teenyatti warra arrabaan beekamuu jira, warra nama arrabsuudhaan beekamuu jira. Jarri kun demoralize ta'anii jiran dalagachuun dandahan akkuma fedhanitti isaan bira namni irraa qaanfatee gurra qabatee ca'a. Yoo achi ka'anii wal arrabsuu seenan namni akka isaanii wal arrabsu hin jiru. Jarri kun fudhachuu malee kannuun beekan. Jarri kun akka beeyladatti warra kararratti waa'uma saalaa kanaahu waan silaa namni itti qaanfatu warra godhu. Ummanni kun eessa argama yeroo hedduu gisee ilaaltan gandi tana kaafaa jechuudha. Gandi tana kaafaa yeroo hedduu dhiifama naa godha ijoolleen bisdiimoo as keessa jiraatan dhiifama naa godha isin hin tuqu nama nagayaan tuqan gaafa quba tokko nama laatte quba afurii isin laataa jiran dhageessanii isin hin baanu nama dhugaatiin baanan maaliif jennaan dhugaan jirtu dubbatamuu qabdi. Maaliif jennaan ummanni kun akka beeyladatti yookaan ani rabbiin na araaramu ummata qomaaxaa jedhamanii ani jecha kanallee fayyadamuun fedhu garuu yoo laaltanii jiraattan mee laala akkitti isaan nama arrabsan akkitti isaan wal arrabsan joolleen achi keessaa baatu arraba barattee baati. So bakki sun warshaa oomishaati jedhama jechuudha. Warshaa oomisha arraba wal ni arrabsanii rabbiin isinitti hin kaasin. Namani arrabsanii rabbi isinitti hin kaasin. Akka bineensatti dirree keessatti ummanni wal rabba. Namni ilmoon achi keessa dhalattee guddatte ilmoon maatiin isii sanirraa dhuftu tokkoffaa arraba barattee baati lammaffaa psychologically miidhamtee dhalatti jechuudha. Waan psychologically sammuun isaanii irrinaan dhalataniif wanni area isaanitti argan ummata wanni kana waan ta'eef dubbachuulleen barbaanne garuu dhugaa jirtu himuu barbaadeeti. Haqa jirtu himuun gaariidha. Umaa rakkoon qabu. Maaliif kuni dallansuu rabbiiti. Nama
psychologically dhukkuba qabu kana waa'ee bilxiginnaatiin isinii mudeema beeka so amma ummanni kun takkafa akka beeladatti harumarratti waloonni ja'an lammaffaa yoo arraba namni arrabni isaanuu biratti hafe warshaa arrabaa jechuu dandeessa jechuudha gaafa yaa'anis kombooyii deeman kombooyii wal guurratanii yaa'an ni dhufan wal arrabsaa yaa'an jechuudha so yeroo tana namichi faranjichi tokko Jarman kanarraa dur gaafa Haile Sillaasee warri isa beekuu dullacha jaan gaafsaniiu bakka sadii mana hakimaa bane jechuudha arsii tana keessa naannoo Shaashamannee hin beeku bakka taate hin beeku takka Bishidiimoo bane jechuudha dur Bishidiimoon tun gaafa Haile Sillaasee wannaa miti biyyan turre magaalaan turre ganda turte akka hospitaala ture so amma gaa namoonni kun maaliifin tana isiniin jee seenaa tana wanni fideefin qabaa because namoonni arraan tana biltsiginnaa wali qabatte namoota kriminaala namoota dhukkuba sammuu qaban namoota rakkina diinagdee qaban namoota kana akkana wali qabatteeti arraan tana Oromooniin cabsitee deemte jechuudha so amma namoonni akka tana kaa kuni yeroo dhufan achi already hundee ifiini beekanii bakka irraa dhufanii beekan yeroo hedduu namni akkanatti lafetti Oromoo jibbu Oromoo gandaan qoodu kuni manziidha nafxanyaan amaara hangaasan amaara dhugaa isin himna maqaa isaan laalina hangaasan yookaan tanakaan nafxanyaadha ganda isaaniitu manzirraa wallaannachuuf dhufe jechuudha erga dhufanii amma gaa haalli inni itti guddate haala irrina sammuu isarra fiduuni dubbate jechuudha kanaaf amma yeroo hedduu gizee ilaaltan meelaala abaluun Oromoon fakkaatu abaluun Oromoo miti wanni inni ja'uuf yeroo hedduu maaliif beeytanii because isaatu warshaa arrabaa keessaa dhufe warshaa arrabni itti oomishamu keessaa dhufe haalli inni itti guddate haala sana jechuudha psychologically sammuun isaatis waan rakkoo qabduuf rabbiin na araaramu ani nama kaan arrabsuu barbaadeeti miti kun dhuguma jirtu himuu barbaadeeti maaliif qureeshiin yookaan bilisni harki bilisaa waan fudhatu bilisni waan fudhatu ni kanna malee inni xiqqeenyallee waan achi keessa guddateef amma sadaqaa biltsiginnaa tanaan Oromoo nutti dhaaddatee isiniin balleeysa isiniin fixaanuun jee nutti lafaa ka'e jechuudha he knows background isaa history isaa sirri beeka gandi isaanii akka manzirraa dhufan ni beeka akka moggaafaman ni beeka nafxanya amaara akka ta'e ni beeka kanaaf lafeetti Oromoo jibba tana sirriitti qoradha maaliif namni dur gaafa Haile Sillaasee Bishidiimoo gale namni gaafa Dargii Bishidiimoo gale warra wallaannachuu dhufu qofa tana dhugaa jirtuutu tanaa jechuudha so kanaaf arra mucaan kun dheengadda nu dhaaddatee ture dhufe waan inni jee hujii jirraa jee hujitti jirraa hujii jirraa shane xulug goonaa jeeti nu dhaaddatee jechuudha qomaaxichoo kun jechuudha so kanaaf erga sanii amma erga gaafa kan direedhoollee nu dhaaddatee amma dheengaddallee nutti dhaaddatee ture arraan tana opereeshina nafxanyaa wajji walii galuudhaan waan nafxanyaan tolchiteen arraan tana Oromoo Harargee keessa deemanii guuru jiran jechuudha warra daldalata nama jaba nama ijate deemaa guuraa jiran jechuudha eenyufaan warreen harki isaanii fudhachuu bare warra sadaqaa keessa guddate warra gizee guddatanillee silaa namni carraa biyya Ameerikaa kana ugaa argate waan argaa guddate san akkamittiin solve godha jedhee silaa mana barnootaa seenee haala itti waan kana wallaanu irra dalaguu dhiise asis dhufe kiraayimii dalageeti asirra ari'amee jechuudha osoo waraqaan qabaanne maaliif wanni inni keessa guddate kiraayimiidha corruption jechuudha tana haa qofaa miti hedduudha warri akkasa fakkeenyaaf namoota inni ati amma fakkeenyaaf Oromoo fakkaata jinni jee arraba gizee nama arrabsu mucaan kun already psychologically sammuun isaa rakkoo qabdi yeroo inni amma fakkeenyaaf haa jennu warreen amma eenyu biltsiginnaa kana keessa oggaa inni hayyoota keenya maqaa dhee abaluun akkana jee akka Dr. Bayaan faa akka wannaaf gizee arrabsu hayyee biltsiginnaa keessa akka eenyu maqaan isaa Nageessaa Oddoo Dubbee inni hoo Oromoodhaaf fuulli isaanii fakkaata mee tana kaa gaafanna kana Oromoo ni fakkaata inni isaan Oromoo fakkaata hayyee ati hoo Oromoo akkamiin fakkaata tana kaan because ati warshaa arrabaa keessa baate warshaa arrabaa gizeen jedhu warshaa ummata ganda qomaaxaa keessa waan dhufteef
ربنا أرارمو أني أمتك وما تأخان عرب سوبر باديتي لقان جرتي ما موان قبضوف مالف قريش عرب ساجر شني بليس عرب ساجر خاكا جوار محمد خون يو أورمون فكان خاكا هجت انت له يو أورمون فكان خاكا علي خو يو أورمون فكان نما إسا فكاتو إسا منزل رادوفه تكا خاكا نجي سودو دوبي خنا أورمون فكاتا إسدي كلا سو خنا أمتا خنا عربان إنجفتشون دندنيو سايكولوجيكالي ميدماني وان قدتنيف وان سايكولوجيكالي ركينا خيسا قدتني دوفنيف عربا وان أومشانيف خناف أرانتن أسبه أورومو غنتا في كتا ولين دودا مالف سمون ساور ركوك أبو خنا قد أجر سو أمانتن واي أجيش هاررغي رتي دي بناجة چو إرغا واي باك گراوندي خنا دوبنه چو باك گراوندي خنا إرغا دوبنه أرانتن مالي في دنگد محمد أمين قلني حالا سوخنني ساتين قلني إرغا دربن بودا ديبي أني شاني قد إيجان جاچو أرى مجا دلدلتها مخينة الفتشوف دري دوا دكي أجيسني بورو أما أسبهاني شاني قولي ننجو دي منجتشو شانين يوخان وبون إلمان أورومو بليسا باسوف غارة قلت مالي أورومو قلو فنبان أني لال لغان إسنهم ورّي أما كان كواليفايته إرغموخون هندي ساني دوبيني ساني ورّي آباؤون أمارك قلا جتين ولين جفتي جافاني بافتي وياتو منزيدا قربان خون نفتنيا دا لا لا فولا خيس سرتي لا لا أمارة أسيد لالته هي نوس نيجلن أتشمان وصوصة دقاخر أتاني أتشمتي والهوراني بشدي موتي بودرة أكسي قدتها رفه أرانتنا إني إتي يوخان قوك أما جارة أبا قدائف قد إيه أنا نلالاتي جارة في إني إسا والفكاة جرخين مي ورّي جارة أكنا مقابل ليسا جرخون ربي الرحمتها قدو في جارة أبا قدا بريدا إجانا مقوتا سنقالي هاساونا مقوتا سنقالي باك جراوندي خانا تكالين كابوچو ورّي باك جراوندي خانا كابو ورّي إسان الربا أومشو إسان خانا چو ورّي أرانتنا مكانو بلليسي مكانو نياتي مكان هرر جلي نياتي أكاسيتي نون ديما جران جاچو سو خانا أرانتنا وان أما أس ديما جرو أمني هريرا نوتي روف ديما أمني نوتي بقاقوف ديما سودا جتو قبل أرانتنا يو قربان توكو أمريكا خيسا نمني دلوهم به ملس اللين أمدرو همي فيجر أبو أورومو تنا هندن ديساني غاف أورومون تنسيني دوتي غلاناتي وراني أفريكا ديبسون دندون جنة أورومون كيرون قوتي غرسيفتي جرتي أرابل سجنان واني إسين تهاجرتو أورومو جاب سوراف نفتنيا وجوال قرميساني ورّي أكتنا خاكم فان جولي هاررجي إجا خيسة ديماني أجيشا سكنيسا كرورا نفتنياتين جولي تنيا قتها جران جاچو أرى خلي محمد أمين أجيسان أرى جابر عمر أجيسان دريلواتي إيه نيوتي مسافسا چو ديمان شاني يوخان وبور ديبسو ديمان جاچو سنغالا غرو واني خون أولتي بولتي مالي أمتا هاتنيسيتي أمتا جنيسيتي إمو غافا أكوما أبي أما دروجي مقدل مشانف نو إرغجي أبي أرغ أجيسو إيغالي جرا غافا أجيسو إيغالي إنينيس تأيسا خلولو يچو تأيسا هليا تأيسا كيليد تنمو وياني مدد تأيسا مدد إسان برقات دوبا شرقيقاتو إيغالاني بر أوسو أورومون قامن أوويفتين أوسو أورومون دبو نيغالين أوسو أورومون أكنا بغويتي تيسو لكاو داف ديمو جرتو بارغاني أرى أدسو أرغاز به لبسا باسا تايي دندا نما أربسا تنخان سلا ورشا أربا خيسا به نما أربس أسرب به أبا نما قبرت أربس هذا نما أربس إرى لالينا مالف غندي ساني إرى قداني ساني ورّي دوشي خون ورّي قماتا خون ورّا منزل رادوفي أسنو خيسا قالي أوروماي شنيتين يمتن أوروماوانيتي سامبودا نفاكاتني ديمن إمو دينما إساني أما خانا الراغر ريچو مالف سايكولوجيكالي وارقبو خناب أرانتنا جرى أكنا خنا واني أكنا مراتني چرقي دربني أورومون غنا أمانتنا نور خاوف ديمتي هريرا فينچلا خاسو ديمتي سودا جانقمن فينچلا وقا أفر نتي فرأتي
biltsiginnaadhaaf jiini tokko ni gaa yoo jaan biltsiginnaan nu qoftaan dhugaan isin hima tuffadha arraan tana karoora tana kaan baasuun karoora Jaafar Alii baasuun Harargee keessa deemanii ijoollee akka Mahammad Amin akka Jaabir Umar ijoollee qaqaalii ijoollee baratte ijoollee miskiina waan takka hin beekne sababa sabboontuu ta'an qofaaf qalanii shanee irra deebisuu fedhan jechuudha. Sini galee soo kanaaf dhugaadha ammaaf waan itti milkaawan fakkaatee osoo itti milkaawanii silaa waggaa dabre kana guutuu itti milkaawan Oromoon diddaa isii itti fufuu qabdi. Waan itti milkooyne warra kiriminaala warra mataan dhukkubu warra rakkina qabu warra hundetti wannummaan galgalaa ganama warra gaafa dukkanaa qabsoo keessa bahan warra gaafa Haile Sillaasee Oromoo facaasuuf akkami baha namni gaafa Haile Sillaasee namni gaafa Haile Sillaasee Oromoo facaasuuf akkami gaaraggala. It doesn't make no sense because namoonni akkanaa kun yoo dubbe isaanii qorattan faranjiin maal jetti dhiyootanillee isin himeen jira. When somebody repeats something over and over, he is doing it jan. Rakkina qaba jechuun namni sun. Maaliif rakkoo tana waan qabaniif Abiyyillee number 1 qualify godhee galfate jechuun namoota akkana. Because namoonni akkanaa kun namoota fudhachuu malee hannuun baratin namoota identically crisis keessa jiran namoota rakkina sammuu qaban waan tahaniif dalagachuus waan hin dandeenyeef isaan wanni isaan danda'an arraba waan ta'eef arraba kanaan akka jiraataniif isaan galchee arraan tana ummata Oromoo irratti wanna godhaa jira. Garuu Oromoon kanaafillee hin cabtu tana jala mureetti isin himan. Wallaahi wabillahi Oromoon hin cabtu. Arraan tana odoo silaa arra akkana ijoollee ija keessaa fuutanii Harargee keessatti akka dheengadda nu dhaaddatetti akka dirree dhawaan isin yoo shaneef keessaa baasuu baattan likkii isin galchinaa jedhe. Arrammoo hujii jirraa jedhe dheengadda. Dhokateeti hujii jira namni waan kana itti gaafatamu isa faadha tokkoffaa. Tana kaafaadha itti gaafatamu ijoollee amma dhumaa jirtu Harargee keessatti. Tana kaafaa itti gaafatamu. Garuu kun hundi sinigala kun hundi namni itti gaafatamu isin tana kaafaadha jechuudha. Dhaabbadha. Oromoo irraa dhaabbadha. Oromoo irraa dhaabbadha. Dhugaa jirtu wali himneeti kararra wal keenya malee Oromoo ajjeeftanii bakka takka gahuu hin dandeessan. Oromoon gaafa bohooytee lafaa isinii kaate wanni isii deebisu hin jiru. Tana dhugaa jala muraa baradha. Sirriitti jala muraa bara. Amma isin jala geesse yeroon isin jala geessee jirti. Maal waggaa afur wayyaanee nu fudhatame wallahi isin jaa yoo Oromoon takka lafaa kaate yoo ummanni takka isinii gadhoohe unu arraan tana sababa nama tokko gurbaa poolisni asirra jetee fi arraan tana hiriirri sun Minnesota ka'ee Ameerikaa wal gahee Awurooppaa dabre Awustiraaliyaa dabre addunyaa gahaa jira jechuudha. Isinis arra ajjechaan Oromoo irratti godhaa jirtan kun wanni isin godhaa jirtan kun mee xiqqoo booda eeggadha. Gaafa ummanni isinii dhoohe hin jirtu biltsiginnaan kana beekaniit arra addisoo argaafaa wanni muddamanii hirriiba dhabanii ganaa osoo Oromoon hin ka'in ganaa osoo hin eegalinihu bakka seenan dhaban jechuudha. Oromoon ka'uu qabdi. Oromoon tokkummaadhaan kaatee warra afaan Oromoo dubbattu nafxanyoota afaan Oromoo dubbatu kana likki galchuu qabdi kaatee. Tanuma wanni isii baasa Oromoo. Kaanee tokkummaadhaan nafxanyoota afaan Oromoo dubbatu ka'u tokkummaadhaan kara hundaan waboollee arrarraa eegalee namni shanee asirratti waggaa 5 guutuu adda durummaan shanee jau ilma manzirraa dhufee nafxanyaa as keessa dhalatee sadaqaadhaaf dhufanii Harargee keessatti bishidiimoo keessa wallaannachuu dhufanii asumatti galanii arra guyyaa kaan abaa'oon Amaara qaqqalaanuun jette jedhee sooshaal miidiyaa irratti afaan Amaaraatiin dubbata. Zaalimni kun arrabni nam tokko raanaaf maaliif jennaan because warshaa arrabaa keessaa bahe gandi qomaaxaa dhiifa manaa godha rabbiin naa araaramu ani qomaaxaa hundan baanu qubanuu laate kanan baanaan gandi qomaaxaa dalagaan isaanii arrabsu gizeen akkana joo namni hedduun ni galaaf beeytanii rabbi isinittiin kaasiin qomaaxeen akka itti isin wal arrabsitu
hin beeytu warri naannoo biraa yoo beeytan hin beeku nu bira ni jira nu bira bakka haga tokko jira qomaaxeen akka itti si wal arrabsitu yoo isaan achiisi dhufan irraa maqu qabda si arrabsanii waan biraati akkuma horiitti wal qoran dirree matan irratti wannummaan gurbaa kun waan qaama saalaa galgala kanama asirra taa'ee dubbatuuf because gandi isaanii dirree irratti wal qora that's the reality dhuguma jirtu dhugaa jirtu akkanatti aliif baataa jennee olii muuqamne lammaffaa arraba keessa guddate sadaffaa psychologically affect waan guddateef arraan tana dhufee Oromoo tana hayyoota kan akka jiru Oromoo irraa baase Leencoo Lataa Oromoo miti nunja Daawit Ibsaa Oromoo miti nunja Dr. Bayaan Sheekh Amin Ibrootiin abbaa sadii qofa addala kaawwatan Oromoo miti fuula isaa ilaalaa nunja inni nu fuula isaa argu bar Dr. Bayaan fi Sheekh Amin Ibroo abbaa sadii qofa addala kaawwatan abbaa sadii qofa saruma hin qaanfatu fuula isaa ilaalaa nama jaar jaldeesi Oromoon tun waa malee mammaaktu beeytanii Oromoon tun waa malee mammaaktu jaldeesi dhallaa ifiin argu jaan tanama malee itti isarraa tan argu tanuma achi isan arga ifiin argu beeytanii maaliif haala inni itti guddate kanaaf talaf qomaaxaan lafarraa nu kaateeti ta Facebook irra nutti ol ba'e jechuudha amma kun qomaaxaa Facebook because itti guddate itti dhalatee itti guddate keessa guddate sini galee kanaaf arraan tana hayyoota kana hunda waliin gahee fixe khajalaa dubbachuu dadhabe silaamee Juhar akkasii deebisuu feeta yaa konkaa Juhar bar Qureeshaa bar akkamis jalaa dubbata bifti isaatu nu himti bar maal akka fakkaatu ati bar bifti keetu nu himee jira waan ati fakkaatu afaan kee nutti himee jira bifti kee nutti himee jira eessa akka dhufte nutti himee jira kijibaan maqaa moggaafattee dhufte asitti nu jeeyitaa jechuu yaa ilma nafxanyaa hatticha yaa manzirraa ka dhufe bara Oromoon hundi nafxanyaadha inni manzirraa dhufe hangaasan manzeedha namni akkana lafeetti Oromoo jibbu dhugaan isin himani manzeedha ganda isaaniitu qomaaxummaa wallaanachuu dhufanii achumaan hafanii inninis achuma keessa guddate gaafa Haile Sillaaseetiif gaafa Dargii hoggaa Harar kana sadaqaa kadhachuu dhufan akkana wal guurratanii ni dheessita irraa maqu qabda sin dhiisan maaliif jennaan ani hunda isaanii hin baanu isuma baana isuma kana maaliif psychologically waan rakkoo qabuuf Oromoon dhugaa tana baruu qabdi Oromoon dhugaa kana sirriitti baruu qabdi so kanaaf tana waan achi wal qaqqabnu qabnu dhugaa tana walitti himu qabna jechuudha dhugaa tana walitti himnee adda galuu qabna malee akkanatti nama keenya maqaa Oromootiin nama keenya akkana facaasuun numa hin danda'amne sini galeme so kanaafuu jara keenya waan fushuroo fi hashar bashar booyyee fi warra takkaa umrii fi dalagachuun beeyne warra sadaqaadhaan guddate ammallee sadaqaa harka taayee gad wal iyaaz billah ish akkamin namni Kanada irraa galee qarshii Itoophiyaa sadaqaa harka namaa eeggata gadi galoo namaa taate malee akkamin namni gad deebi'ee sadaqaa taayee danda'atii fi sadaqaa Abiyyi Ahmad nyaata taa'ee bikoo sadaqaa keessa guddattere kanaaf arra nu dhaaddattee ijoollee teenya adamsiistee ajjeesisaa jirta tana kaan hin qaanfatu bara jaarraa abbaa gadaa nu fakkaata laal bifa keenya nu laale obboleessa kiyya jaarraan abbaa gadaa nama ulfaata nama kabajama nama bareeda dubbii guuta deemisa guuta malee yoom shaanqillaa akka teessanii tana gabrootan dur jimmarraa abbaa Jifaar jalaa baddee as Harargee keessa nu galte cinaan qomaaxummaa wallaannachuu dhufteeti nu keessa galtee arraan tana shanyii jaarraa abbaa gadaa yaammachaa isatti akka nama aanuu if godhaa Oromoo gandaa fi kutaan dhukkeerraa wanni godhaa jiran jechuudha wal nyaachisaa jiran akkana dhugaa isinitti himamuu qaba gattaa Oromoorraa gattaa Oromoorraa adaba godhadha immoo yeroon teessan gabaabduu tana amma jala murree isiniin akkitti yeroon teessan gabaabduu na dhageeffadha amma isiniif hin xinxilaa waan gurbaa waan amma Ameerikaa keessa deemaa jiruuf wanni Itoophiyaa irra dhufu immoo warastiidha akkamin naan jaa arra baajata Itoophiyaan maallaqa qabdu warra akka tana ka sadaqaan guddate kana warra akka isaa kana nyaachisaa warra amma nama meeqa qabame jaan doktorri koronaadhaan Itoophiyaa keessa
osoo namni gilaafsii doktorootaaf hin binne tana kaafaa nyaachisa arraan tana akkamitti ummata keenya deemtanii Harargee keessa ajjeeftan Jimma keessatti ajjeeftan Wallagga silaa dhiisa Oromiyaa keessa deemtanii nama keenya fixaa jirtan eenyuun karoora nafxanyaan isinii baaftun na dhaggeeffadhaa umriin teessan akkatti isin gabaabduutiin isinii ibsaati gaafa mucaan kun Ameerikaa keessatti poolisii mormarra ajjetu namni already ji'a lamaaf dalagaa dhaabee mana taa'aa jira ummanni already frustrated ta'ee jira already hijaa qabatee jira ummanni Ameerikaa gaafa namichi dhufee daqiiqaa 9 asirra taa'ee lubbuun achitti keessaa baatu ka'e jechuun ummanni social media akkasitti osoo namni laaluuti lubbuun keessaa baate ummanni aarii qabu ka'ee lafaa utaalee jechuudha aariin sun babal'attee arra Ameerikaan qubata kaan dhaabbachaa jirti Itoophiyaan immoo na dhaggeeffadhu Itoophiyaan already waggaa takka dura hoggaan dhaqee dhufu jireenyi namni keessi jiraatu haalli jireenya namaa killee takka namni faxara nyaachuudhaaf qarshii 6 bitatee jiraata killee takka bitachuudhaaf qarshii 6 daabboo takka qarshaniin bittee nyaatta bar Saawus Sudaaniin nurratti laallatteeti fincila nurra laallatteeti godhattee bilisoomte Umar al-Bashir firraa darbite nuti Abiyyi dadhabna Daniel Kibret dadhabna tana khaasa daqaan guddate kana dadhabna nuti no never in dadhabna immoo tana jala mureeti sinima wallahi wa billahi sininja ani xinxalli khiyata kaawee lafa bu'e gaafa Oromoon achii dhoote wayyaanee waggaa afuritti fudhatee mi'e Abiyyi baatii afurii miti I don't know torban afuru ni gaaf maaliif jaa dubbeen qabu tokkoffaa wayyaanee wanni akkasii waggaa afur survive gooteef isini haa xinxalwani waggaa afur wanni wayyaaneen survive irratti goote number 1 yeroo sanitti humna waraanaa jabaa qabdi makalaakaa guutuu isi harka jira maallaqni 50% economy Ethiopia harka wayyaanee ture haga dandeessu resist goote waggaa afuriif Oromoonis qeerroonis fincila itti cimsitee waggaa afurii dhiibdee gadhiiste jechuudha arraan tana Tigraay maqaaf Itoophiyaa jala jirti malee arra Tigraay biyyeef dandeesse dhugaa walii himna Tigraay arraan tana Itoophiyaa jala maqaaf teessi malee already biyyeef dandeesse hunoo filmaata gaggeeffachuuf deemaa jirti waan feetu godhachaa jirti biyyeef dandeesse Amaarri Abiyyiif ajajamaan jiru biiti daffaramte lafti tuffatamte Oromiyaa qofa akkasimi so kanaaf arraan tana this is logic one sammuu namni xiqqisho baratee fi namni IQ takka qabu namni general knowledge takka qabu understand godhuu danda'u jechuudha warreen akka tanahaa warreen akka eenyu taayee dongoraa warra hijaa qabachuudhaan hijaa nama qabachuudhaan by the way amma galee kunis harka lafa jalaati asitti marzi qataayeen gattaa ije eenyu maqaa isaa eenyu maqaan isaa naayima amma galee itti aanaa maarree ta'e kana shaanqillicha kana eenyu maqaan isaa maqaan isaa na jalaa bade aboo maqaa isaa na barreessa maqaa jinniin isaa hamtu amma jarri kun hundi nageessaa oddoo dubbe illee warra asitti Jawaar ajjeefamuu qaba jee amanu keessaa tokko warra Oromoon faca'uu qabdi jee amanu keessaa tokko jarri kun hundi dubbeen isaanii kriminaala dhiiga Oromoo hin qaban yes nageesso hundi warra Oromoon tun akka diigamtuuf akka facaatu fedha soo duuba amman tana jara kanaatu Abiyyi wali guuratee kolkollee darsa kana wali guurateeti Oromoon cabsaa jee deemaa jira eenyu abdachuudhaan nafxanyaa dabtaraa abdachuudhaan warra akka Daniel Kibret never ever Oromoon qabsoo itti beeyti arraamiti waggaa 50 akka arraa dukkana san keessa gaafa selfooniin hin jirre gaafa Facebook hin jirre miilaan deemanii bar eessa miilaan Baalee fi Harargee wal keessa deemaa ilaa meeqaa wal keessa deemaati qabsoo gaggeessaa turani bar arraan tana dhiisaa uga arra qeerroos akkatti gaggeessan gartan arra Jawaar yoo deeme ka Jawaar bakka bu'u kumaatamaa jira soo kanaaf arraan tana ummanni kadhattuun kadhaan guddattee fi ka Oromoo keessa dhalate kun hundi arra dhufee morma kanarra isin ajjadheetiin gabrummaa ba'aa tana isinirra deebisaan hunja Abiyyi isaan kana qabate never hin dandeessan
abiyyi jala murii beeka ammaantana arra wanni taayyee danda'a ka'ee booyuuf addisu argaa wanni booyuuf warri hundi wanni boo'aniif shakkanii jiran oromoon nutti lafaa ka'uuf deemti oromoon wal jaaraa jirti keessaan oromoon ni kaati oromoo dhaabni siyaasaan kaasu oromoo dhaabni siyaasaan kaafne dhaabni siyaasaa kaasuun ta'u dhaabni siyaasaa kaaseellee hin beeku ummanni tokko amma mucaa dheengadda hiriira Ameerikaa keessatti deemaa jiru ummata akkana dhumaa jiru bizinesi akka gubataa jiru namaatu kaase paartii kaase no roorroo kaase jechuudha roorroon isaan arraantana dheengadda Mahammad Amiin mormarraa kuttanii darbitan shanee godhe jechuudhaaf arra mucaa miskiinticha Jaabir Umar makiinaa tolfachuuf dirreedhaa dhaqee qaltanii ajjeeftanii darbitan kun immoo osoo dhaaba siyaasaan taane ummata lafaa isin kaasa ummanni already ta duraan dura frustration keessa jira jireenya already itti qaalee jira san gubbaan koronaan dhufee jira Itoophiyaan already economically qanqalloon isii zeeroo taa jirti taana farrisaan jiru dhugaa jirtuun isin hima anta kaa dubbinti takka lafa buuteeni beeyti hin beeytume farrisaan jiru qanqalloon kaaznaan abiyyi duwwachaa jira keessa beeytonni galgalaa ganam nutti himaa jiran keessa beeytonni akka nutti himaa jiran already qanqalloon isaa duwwachaa jirti kuni maal fida dhoohinsa fida poolisiin mindaa fedha waraanni mindaa fedha hojjetaan mootummaa mindaa fedha kun hundi mindaa fedha san gubbaan maallaqa kana eessaa fidee kafaloo jettan dur harka 50 sadaqaa Donald Trump itti kannata European Union sadaqaa itti kannata 50% budget Itoophiyaa akkasii cufama baradhaa sirriitti 50% gibiraa fi waan adda addarraa guurameeti kafalama kaan sharafa nuti asirraa maallaqa namaa erginu akka hard currency jijjiirrachuudhaan itti fayyadamuudhaan ittiif jiraachifti Itoophiyaan kaan immoo adda durummaan kagalii Itoophiyaadhaaf galchaa jiru dirree xayyaaraati arra eenyutu xayyaara Itoophiyaa koraa jira nobody galiin waggaa amma ji'a meeqaaf deema eega xayyaarri Itoophiyaa percentii meeqa luus godhe business how many months 3 months 4 months injiru galiin injiru kun hundi walit dabalamee walit bukaayee ummata dhoosuuf ta'a gaafa dhoohan immoo abjuu ta'uu deeman jechuudha namicha abiyyi ja'amuu dhufee ture addisu araggaafaa ture tana kaafaa warra ja'amuu ture eenyu maqaan isaa taayyee dongoraa warra ja'amuu ture kun hundi amma beerisuun seenaa ta'uu deemtan seenaadha ta'uu deemtan arguuf teessan seenaa ta'uuf deemtan soo kanaaf oromoon qophaawaa jirti oromoon fincilaaf qopheessaa jirti waboonis jabaachaa jirti waboollee bira dhaabbadha waboollee wajji dhaabbanna ka'a tokkummaadhaan kaanee immoo osoon anuu joobad ani jee dhiisee it doesn't matter it doesn't make no difference an dhugaan isin himan garuu misteekii abiyyi dalaguun misteekii inni karoora amaarri baasee fi ummata akka tanaa kana faadhaan amma harargee keessa godhaa jiru kanaan gaafa ummanni gadhoohe oromiyaan walga that's it you are welcome wayyaanee waggaa 4 because maallaqa qabdi if dandeessee jiraatti kijibaati addunyaadhaan na bira dhaabbadhaa na gargaara natti maarree jaanii survive godhe abiyyi survive godhuu hin danda'u tana isiniif hima jala muree isinii hima jechuudha soo kana fayyaa argadha waan hojii turtaniif jabaadha oromoo we will win this war we gonna win ni injifanna tokkummaadhaan alaa keessan nutulleen tuubboo biyya alaa tana cufuudhaan tuubboo gargaarsa biyya alaa tana cufuudhaan silaa isinuu osoon jaalanne ifii fuudhooti gaafa isin dhoote namni afaan cuqaalu hin jiru jechuudha soo kana fayyaa argadha tanuma isinii qooduufin dhufe amma gaa walit dachaanee jirra walgalchina asirraa walgalchina kootu deebisaa kan nadhoo barbaadde yes walgalchina asirraa dhukkee walirraa qaabna jechuudha qilleensa kanarratti soo kana arraaf isin gahaa fayyaa argadha waan hojii turtaniif sheer godha biraan gaha tana kaafa biraan gaha ya ni laala viidiyoo kiyya laalu malee noolu abiyyuu ni laala sadii isaati soo kanaaf kolkollee tana hunda kolkollee biltsiginnaa ammaan tana ganaa ummanni hiriira nu baha je'anii hafuura oromoon bara hafuura ganaa hin baafanne bara namni tokko hafuura baafatee itti qophaawee pilaana godhami oromoon osoo ganaa dubbiin eegaliin osoo hafuura hin baafatin qaata buddamanii bara akkatti buddaman gartanii bara qaata shirgigaachuu eegalanii bara duubatti you will see hundi keessanuu amma ganaa waan qabatanii gadhiistan wallaaluuf teessan seenaa ta'uu teessan immoo takkaan viidiyoo asirra teessanii nutti himaa turtan
asirratti sanii likki isin galchina nuun jettan arraan tan ammoo hujii jirra jettanii dheengadda as baatanii nu himtan hujii teessan nu garsaa jirtan shaneen nama qaltuun jirtu waboon nama qaltuun jirtu waboon oromoo fi oromiyaa bilisoomsuu fi ilmaan oromoo gabrummaa jala baasuuf qabsaa malee ilma oromoo sabboonaa qaluuf hin booro waboon kun ilaalcha tanakaatii fi ilaalcha nafxanyaati namni waan akkanaa oofu never amma tokkummaadhaan kaanee waboo jedhaa banna hundi keenya tokkummaadhaan fincilaas tokkummaan kaasna alaa keeysaan tokkummaan kaana once forever maaliif jennaan agarre qabsoon nu harkaa butamtee eessatti akka deemaa jirtu we see it already waan agarree jirruuf tana warri qormaata dabree wallisaa keessaas dabree jira warri kufee jira warri qormaata dabree wali hafeen nagayaan biyya nagayaan fudhatee deem malee gabrummaan tana booda oromiyaa keessan jiraattu never oromiyaa state of oromiyaa jaaram malee republic of oromiyaa jaaram malee tana booda never ever namni isin gabrummaa duudarra baadhachiiftan numan jiraanne tana booda tana jala muraa beekadha tanuma haganoon isin jee isin gaa fayyaa gaarii guyyaa gaarii isin jaa